Jilichi maqaleetti kan imalee adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltee nageenya hubachuu fi dhimmoota waliigaltecha ibsaman haala karoorfameen akka raawwatamu taasisuuf ta'uu himamsamee jira. Gareen jilicha waggoota lamaan booda gara maqaleetti kan imalee garee jila qondaaltota olaanoo mootummaa federaalaa jalqaba yoo ta'u waliigaltecha adeemsa gaarii irra jiraachuu fi agarsiistuu ta'uu eerameera. Gareen jilicha miseensota koomishinii marii biyyaalessaa kan hammate ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsee jira. Gama biraan ammoo walitti bu'iinsa kutaa kaaba Itoophiyaa mudatee ture manca'ina bu'uuraalee misoomaa elektirikaa mudate magaalota 80 tajaajilicha adda citee ture fayyadamtoota tajaajilicha ta'uu tajaajila elektirikii Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajilichi magaalota 80 naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti kan eegale ta'uu ibseera. Magaalota 27 hafanitti irra deebiin wal quunnamsiisuu fi hojii suphaa gaggeeffamaa jiraachuus eerameera. Tajaajila elektirikii Itoophiyaa walitti bu'iinsa mudateen bu'uuraalee misooma elektirikaa irraa miidhaa qaqqabe suphuun tajaajila elektirika naannoo adda cite deebisee fayyadamtootaaf taasisuuf tattaaffii taasisaa jiraachuus beeksisee jira. Waggoottan lamaan darban qormaatilee keessaa fi alaa Itoophiyaa mudatan damdamachuun injifannoowwan galmaa'an Itoophiyaanonni tokkummaadhaan waa hedduu hojjechuu akka danda'an kan itti agarsiisan ta'uu ittaanaan muummee ministeeraa fi ministeeriin dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ibsan. Waltajjiin leenjii ambaasaadarota Itoophiyaa bakka bu'an biyyoota garaagaraa turaniif laatamuu jalqabeera. Kaayyoon leenjichaa hojiilee biyya keessaa fi alaatti hojjetaman biyya keessatti hojjetamaniin wal simsiisuuf ta'uu obbo Dammaqaan kan himan yoo ta'u Itoophiyaan dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa daangaa biyyoota ollaa fi waraana kaaba biyyattiin dhiibbaa keessa turuu kan himan obbo Dammaqaa Mokonnin hojiilee dippiloomaasii biyya keessaaf alaa lammiileef obboleewwan Afrikaa kan hirmaachisuun injifannoon darbamuu himaniiru. Haa ta'u malee qormaatileen kunneen bifa isaanii jijjiirrachaa hojii maneen jiraachuu wanti namatti akeekan jiru jedhaniiru. Qormaatileen kunneen injifannoo keessaa darbuu fi tokkummaa fi hojiileen dippiloomaasii beekumsaan dabalame barbaachisaa ta'uu obbo Dammaqaan himaniiru. Kunis dandeettii dippiloomaasii cimaa akka barbaachisu kaasuun dippiloomaatonni leeyyii fi haaraaf leenjiiwwan itti fufinsan kennamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u ambaasaadaronni fi dippiloomaasonni leenjii fudhatanis beekumsa dippiloomaasii argataniin faayidaa fi birmadummaa biyyaa hojjechuu akka qaban obbo Dammaqaa Mokonnin dhaamaniiru. Ayyaana qilleensa bifachuun baataalee nagarsa daldalaa fi oomishtoota biyya keessaa fi alaa 350 hirmaachisee muddee 17 hanga 28 ture guyyaa irraa galma barkumeetti banamee jira. Baazaarii fi feestivaala ayyaana qillee qindeessaa sagan jorkaatiin qophaa'ee irraa galma barkumeetti ifatti banamee jira. Agarsiisni baazaarii daldalaa kunis muddee 7 hanga 23 kan turu yoo ta'u dhaabbileen oomishttootaaf oomisha isaanii beeksifachuuf ayyaanicha ilaalchisuun oomisha isaanii hawaasaaf karaa madaalawaa kan gurguran ta'uu himamee jira. Dhaabbatichi baazaarii cinatti namoota harka qalleeyyii ta'anii deeggarsa ayyaanaa kan taasisuu fi sirna baniinsaa irratti namoota harka qalleeyyii 50 ta'aniif deeggarsa taasisuus ibsamee jira. Obbo Taaddasaa Taamiraat itti gaafatamaan koominikeeshinii joorkaa ibsan kaayyoon baazaricha inni guddaan oomisha beeksisuu fi bitattoota wal quunnamsiisuu fi qaala'insa gatii yeroo ammaa jiru tasgabbeessuuf akka ta'e ibsamee jira. Baazarii ayyaana qillee koonsartii weellistoota bebbeekamoo fi qophiilee bashannanaa adda addaa guyyaa guyyaatti akka jiru himamee jira. Baazariin muddee 17 hanga 28 kan turu ta'us balaa daldala siyaasaa dhufu xiqqeessuun badhaadhina biyyaaf hojjechuu akka qaban waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti hoogganaan itti aanaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa Dr. Biqilaa Hurrisaa dubbatan. Leenjii mata duree daldala siyaasaa biyyattii rakkoowwan hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa ta'ee furuun badhaadhina biyyaa haa mirkaneessinu jedhu hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa hirmaachisee magaalaa Adaamaatti kennamee ooleera. Daldalli siyaasaa wayita ammaa Oromiyaa keessatti teessoo aangoo hiriif carraa argameen tajaajila uummataaf kennamuu malu rakkoo keessa seene mariin furuuf murteessaa ta'uu ajandaa leenjii kanaati jedhameera. Daldala siyaasaan namoonni aangoorra jiran dhimma dhuunfaa isaaniif oolchaa jiraachuun Afrikaaf addunyaa keessatti ni mul'ata. Kana furuuf ammoo hooggansi hundi irratti qabsaa'uu akka qabu waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti aanaan hoogganaa fi itti gaafatamaan damee siyaasaa Dr. Biqilaa Hurrisaa himan. Daldalli siyaasaa kun biyyattii keessatti
namoota kaan ofitti qabee kaan ofirraa dhiibaa jiraachuunis ni mul'ata jedhan. Daldalli siyaasaa kun immoo seektaroota mootummaa hunda keessatti seenuu isaan qabeenya biyyaa mancaasee biyya diiguuf agarsiiftuuwwan waan jiraniif kana furuuf badhaadhina biyyaa milkeessuuf hojjechuun barbaachisaa akka ta'e Dr. Biqilaan dubbataniiru. Leenjichi kun guyyoota 3 akka turu barameera. Karoorri raawwii dhibee kooleeraa dhabamsiisuu irratti qorannoon gaggeeffamaa jira. Karoorichi Ministeerri Fayyaa, Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itiyoophiyaa, Ministeera Bishaanii fi Inerjii, Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa fi UNICEF waloon kan qopheessan ta'uu ibsameera. Waltajjii qorannoo kanarratti Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa dabalatee hooggantoonni mootummaa biroo fi bakka buutonni dhaabbilee deeggartootaa argamu kan himame yoo ta'u, gama biraan dhibee kooleeraa ittisuuf mala ittisa hunda galeessaa hordofuun barbaachisaa ta'uu waltajjicha irratti eerameera. Ameerikaan tibbana kana sagantaa istirateejii waraana haaraa gama pirezidaantii Joo Baayiden ifa gootee jirti. Sagantaa waraana haaraa kun ardii Eeshiyaa, Awurooppaa bahaa, Baara Sillaaxee fi biyyoota biroo irratti waliigaltee waraanaa babal'isuuf kan kaayeffate akka ta'e himameera. Chaayinaanis sagantaa waraana Waashingitan kana kan ishee yaaddesse yeroo ta'u sagantaa kanas dursa mormitee jirti. Dhimma Taayiwaanii wal qabatee wal gaarreeffannaa guddaa keessa kan jirtu Waashingitanii fi Beijing gara lolaatti seenuu akka danda'an yaaddoo guddaa ta'ee jira. Ministeerri waraana Chaayinaa ibsa baaseen Ameerikaan yaaddoo addunyaa ta'uu ishee ibsee jira. Ameerikaan irra deebiin leenjii waraana taasisaa jirtuun sirni addunyaa ittiin hoogganamaa jirtu kan rakkoo keessa galchuudha jechuunis himattee jirti. Ameerikaan olaantummaa ishee mirkaneessuuf jecha kallattii lolaa keessa galuu dabalataan walitti bu'iinsa muudatee deeggaruu rakkocha hammeessaa jirti jechuun Chaayinaan himattee jirti. Keessumaayyuu ammoo walitti bu'iinsota balaa guddaa addunyaa keenya irra gahaa jiran harki Waashingitan akka keessa argamu ni beekama. Ameerikaa olaantummaa ishee Chaayinaa akka irraa hin fudhanneef jecha Taayiwaanii fi galaana kibba Eeshiyaa fayyadamuun Chaayinaa waliin wal dhabbee keessa seentee jirti. Diinagdee Chaayinaa miidhuufis uggura kubbaanota Chaayinaa irra kaa'uu ishee kan yaadatamudha. Chaayinaanis tarkaanfii Ameerikaa kana qolachuu fi uggura kubbaanota Ameerikaa irra kan keessa yeroo ta'u tarkaanfiin kun walitti dhufeenya biyyoota lameenii sadarkaa hamaarraan akka gaa'us ni beekama. Raashiyaan lola Yuukireen irratti bantee wal qabatee Mooskoo addunyaa irraa adda baasuu fi Ameerikaan addunyaa irraa adda baasuuf jecha uggura Ameerikaan fudhachaa jirtu Chaayinaan deeggaruu diduu isheen sadarkaa yaadameen dhiibbaa Mooskoo irraan akka hin geenye taa'ee jira. Soddomii afur kan ta'an US magaalaa Buufaaloo jedhamu keessatti kan du'an yeroo ta'u kanneen hafan afur ammoo Kaanaadaatti konkolaataa nama fe'ee deemuu karaa cabbiin guutamerraa sigigaachuu garagaluun kan du'an ta'uu beekamee jira. Haalli qilleensa cabbii fi rooba bubbeen makate kun bifa kanaan duraan hin baramneen Kaanaadaa fi US mudateera jedhameera. Ogeeyyiin ragaa haala qilleensa cabbii dildilaa kun guyyoota muraasa gidduutti akka hir'atu himanis wanta adda yoo isaan mudate malee namoonni mana isaanii keessa akka gadi hin baane akeekkachiisanii jiru. Sababa haala qilleensaa baay'ee dilalaa fi cabbii kanaa fi bakkeewwan hedduun anniisa elektiriikii adda citee tuusaas hatattamaan suphamuu aangoonni himaniiru. Namoonni miilee 1.7 hanqina tajaajila ibsaa dhabanii turan dilbata kaleessaa gara namoota 200,000tti gadi bu'uu Associated Press gabaasee jira. Balalliiwwan xiyyaaraa 10,000 lakkaaman haqamuurraa kan ka'e namoonni hedduun ayyaana bara haaraa faranjootaa kana maatii fi firoota isaanii waliin osoo hin kabajin hafaniiru. Dilbata muddee 25 lammiileen Ameerikaa miliyoona 55 ta'an bubbee qorra hamaa qabu waan jiruuf akka of eeggannoo godhan akeekkachiisis kaa'amee jira. Roobni bubbee makate kun seenaa Buufaaloo keessatti isa hamaa jedhamee galmaa'eera. Ammayyuu taanaanii jiraattonni haala lubbuu isaanii fi yaaddessaa keessa jiru waan ta'eef manaa bahuu hin qaban jechuun dhaamsi darbee jira. Kaawuntan Riijan jedhamu keessatti namoonni 12 ta'an du'uunis gabaafamee jira. Kan isaanii konkolaataa keessatti cabbaan yoo du'an kan immoo kuufama cabbii itti jiges jedhamee jira.